السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم من بادر تفكير كيسني كل ما رمون أجا كيسني ما لو جافي لما دوان تف كاتا cardii زيني biyyaatti nama erguu danda'an irraa isin garsiisa jechaadha. Namni iddootti deddeebi'ee nagaafachaa ture waan ta'eef akka duraan itti argamu sanitti nu itti jira harri jedhan jiru. Mee akka duraan itti argamu san wajjin ilaalla achi booda akkaataa amma itti argamu ilaalluudha jechaadha. Takka alabba okay jennaani nama kanatti dhufee tolamee koodii lakkoofsa Itoophiyaa guutuu taane nu jechaadha. Kunatti naqameera sendi jennaani deemuu jechaadha akka duraanii sanitti dhuga amma mee haala biraatiin jechaadha. Lakkoofsa keessan peestiin godhattanii najma takka najma achi booda najma riyaal lama gootan jechaadha. Murabbaa gootan jechaadha. Achi booda okay gootan neeganna kun amma dhufee jira jechaadha. Duraan itti ture amma immoo deebi'ee karaa kanaan nu dhufee jechaadha. Amma sitti yoo barbaanne okay kachaadha. Amma qarshii 8 fooyytaa jechaadha. Yoo erguu barbaanne lakkoofsa tokko irratti goona yookaan ammoo yoo fudurraa deebuu barbaanne immoo lakkoofsa lama irratti goona. Fakkeenyaaf mee amma hayyamnu jechaadha. Tole thank you we are correct jedhaatiin jechaadha. Kun amma deemee jira jecha haala kanaan erguu hin dandeettan